Arkafun akkam jirtu daawwattoota qophii waan keenya YouTube irratti ka daawwachuu jirtanii galatoomaa sanin jira an keessummees keessan wayyeessadha Oromia Media Network hoggaa tokko kunotaanidha sanbata darbe kana ayyaaneffataniidha Jawar Mahamedis akka Facebook irratti picture way argee ture Jawar Mahamed amma nama callistu way ta'eedha womaan dubbanne Malif aktaye and garu if you ask me or wona gafate isanitimu indanda malif hojetani Jawar Mohammed Oromia Media Network rat gadbaye wojeru anis itane wojera amni hostage tayer YouTube kan Bilisuma TV aka media tikishowot womat ilaalina media kun Bilisuma TV YouTube irra ka jirkun very powerful media da kana na beeka sanin jira Jawar Mohammed akka dura gadbaye afuufusan maalif dhiisee jedhu of gaafadhu as credit na kennu maltani bara jarana ummata Oromo Jawar Mohammed as wosan dhibe email na godha sitti bilisuma@gmail.com Jawar Mohammed kuno na dhibe maali jedha email na godha ani asiti asi wojere mantasu tanda ga afaan isa asiti ya as kuno YouTube rati kuno afaan qabachiisimooti maal kuno ammin dubbata akka durisun abaa tsaayema jira dhaadatan Oromo infannisa maali jedhani dhaadataniira abaa tsaayen abaa tsaaye Jawar Mohammed Oromia Media Network irra dhufet Jawar Mohammed abaa tsaayen kana jedha ati akkamitti laata akka nama tokkootti akka xiinxalaa siyaasaa tokkootti Laki warra Bilisuma TV namicha Bilisuma TV sanii wona jedha kana Jawar Mohammed intali tokko Australia irraati miliyoona 20 argadhee jetti ati akkamitti laalta akka nama tokkootti akka xiinxalaa siyaasaa tokkootti mee akkamitti waan kana laalta intali amata 14 tokko Australiaati intali Oromoo tokko miliyoona 20 argadhee gara mul'ataa deemee mana barnootaa ijoolletii jaaraa jetteedha ati moo akkamitti laalta akka nama tokkootti akka xiinxalaa siyaasaa tokkootti Jawar Mohammed waan kana akkamitti laalta indubbatu maalif kanun isaatti achi as laqabu imballeedha bare sila oto na wajjin loluu dhibaate oto Dr. Silema wajjin oto loluu dhibaate oto Dr. Hamaza wajjin nama baay'ee wajjin oto loluu dhibaate Jawar Mohammed har'a ergaasa akka fedhetti Oromia Media Network irratti media biraatis Oromo TV ka fedhe irratti deemitiin herregaasa share godhuu danda'u waan intala miliyoona 20 kana miliyoona 20 sobaa ka ta'e kana waan eenyu abaa tsaaye herregaasa media kan umara deeme Jawar Mohammed akka nama tokkootti akka Oromtichi tokkootti akka xiinxalaa siyaasaa tokkootti herregaasa hunduma Oromo wajjin share godhuu danda'u garuu sun hundumtuu hafeedha maaliif hafee hojii isaati gaa sobdu ta'ee hattu ta'ee nama dhibe wanama dhibe immoo dubbiin isaa karaa dhibiin achumaan deemte wal qabattee dhufti nabira dhufti as Bilisuma TV wayyeessa bira dhufte wayyeessan immoo as qoricha isaa qopheessee feega Jawar Mohammed miidiyaa fedhe irratti ni gadbaa'ee wajjire anastaatiin qoricha isaa hinaaf gaa kanaaf yamu Jawar Mohammed dubbachuu hin danda'u hostage beekta hostage ta'eedha Jawar Mohammed you see kun hundumtuu hojii isaatti asisa fiti oto nama hunduma kabaja agarsiise oto hattu taa'ee nama dhibu oto dhibaate oto sobtu taa'ee akka wayyaanee sobtu hattu taa'ee nama dhibu dhibaate nama oto dhibu yaate akka fedhette regaasaa innis dubbachuu danda'a amma sun hundumtuu hafee
OMN kuno waggaa tokko ta'edha. Waggaa tokko irratti waan tokko dubbachuu hin dandeenye kun hundumtuu isa tachi ofi geessee hojii isaatti. Exactly. Kanaaf afaan isaa qabate taama Jawar Mohammed keenya. Thank you Jawar Mohammed. Ati miidiyaa feeti irratti ugat baate dubbat animmoo as taa'e qoricha sii kenna. Akkasii dhagam. Akkasii. Wokaan apologize dhiifama gaafa uummata kan irratti gad baay'iti dhiifama naa godhaa. It's never too late. Dhugas hin jedha. Dhiifama gaafa very easy simple. Dhiifama gaafadhu. Akka TPLF hin ta'in akka warra as jala deemtu maal Abbaduula Gammadaa warra TPLF san akka warra san hin ta'in atas jiraata uummata kana keessa jiraata uummati kun rescue si godhee Abasha jalaati amata afur Abasha jala deema ka turte uummati kun bilisaa si baasee uummata kan immoo deebistee arrabsuu waan hin feesin. Kanaaf dhiifama gaafadhuuti uummata kana anis waan tokkollee hin jiru waan dhiifama gaafatti. Bradley advice jedhan kuni gorsa obboleessummaa something like that. Kanaaf dhiifama gaafadhu obboleesso Jawar Mohammed uummata kana dhiifama gaafadhu saniin booda akka feetetti xiinxalaa siyaasaa Oromii irratti miidiyaa dhibiraatis irratti xiinxalaa siyaasaa nu godhuu dandeetta herreega keeti kafeeti dabarfachuu dandeetta sun hundumtuu amma feedha akkas ta'uu mallee bara obboleessoo. Kun ka daawwachaa turtanii qophii waan keenyatti isa wajjin ka tur'an wayyeessadha. Yeroo keessan waan naa kennitanii fi galatoomaa sanii jedha ijoollee Oromoo nagaatti.